Ijoollee sagalee namaaf taatan as na dhageffadha. Ijoollee sagalee namaaf taatan. Footoo mucaa kanas ilaalee walitti adeemu footoo lama. Anta akka ijoolleen mana madaamii keessa baasis ta'e ijoolleen damoozni isaanii akka kennamuuf godhe takka baasee miidiyaa kanarra footoo isaanii godhee sin beeku jechuudha. Dubbadhee sin beeku jechuudha. Kan hin gargaaru dadhabbii aarsaa kafalee keessumaan dadhabee godha waan ta'eef. Garuu gochaa mucaa kanarratti immoo waa tokko dubbachuun barbaada. Barumsa sinii ta'a jechuudha. Barumsa sinii ta'a. Sagalee ta'uudhaan qofa namarratti ba'aa ta'uudhaan qofa warri dhuftanii sagalee nuuf ta'a jettan dursa isin mataa keessan marammaruu akka qabdanu isiniin agarsiisa. As na dhaggeeffadha suuraa mucaa kana laala. Suuraa mucaa kana namni hin argine hin jiru jechuudha. Kaleessa obboleettiin koo tokko viidiyoo isaa hojjettee turte jechuudha. Suuraa mucaa kana. Kanas laala asirratti cheekii. Achiin immoo suuraa mucaa kana laala. Mucaan kun illee galtee jirti jechuudha. Mucaa kana laala. Innaan waan biraa dubbachuudhaaf miti jechuudha. Mucaa jalqaba footoo ishee argitan sana sagalee ishii taatee fi turte jechuudha. Maaliif mucaan kun rakkatee jirti biirootti deebisnaanis qaxaqaxanii jiru jettee obboleettiin koo tokko sagalee isaati. Mucaa sana suuraa ishee ana bira jira jalqaba dhufee jechuudha. Ana bira jira. Madaam ishee wajjin haasa'an jira jechuudha. Tokko tokko ofii keetii oolaa taatee jechuudha. Ofii keetii danazii taatee jechuudha. Nurrattis baatee miidiyaa irratti ba'aan ta'ina. Ijoolleen sagalee nuuf ta'a jettanii dhuftanu nurratti ba'aan ta'ina. Uummata mataan joonjessina ofii keessanii joonjoftanii jechuudha. Yookaan jalqaba biyyarraa bahuu dhiisa. Isin galee yookaan jalqaba namni baheedhaa biyyarraa bahuu dhiisa. Yoo ati horii taate yoo ati oolaa taate calli jettee kaatee ribarraa hojjattee dhiqxee waraabdee waan ta'e gootee lafa keessee damooza kee gaafachuu baatte madaamiin maal si haa gootume? Yoo ati akka horii callistee maal si haa gootu madaamiin? Maal si haa gootu? Calluma jettee madaamiin hodhu jettee damooza si kenniti? Caqacaqaniitu madaamiin hin kennitu. Ati immoo mucaan kun maal naan jedhanii? Narsinnatii barattee naan jedhan Itoophiyaatti. Narsinnatii hojii narsinnatii dhiistee dhufte. Ayidallam narsinnatii jechuudha. Odoo kutaa afur baratte maqaa ishee himachuu akkamiin wallaalti? Ji'a jaaguutu teessee ji'a jaaguutu damoosni hin kaffalamneef. Ji'a jaaguutu damoosni hin kaffalamneef. Garuu maqaa ishee himachuu hin dandeessu. Itti dubbadhu jettiin ani madaamii haasofsiisaan jira. Ijoolleen baatanii sagalee ta'aa jirtanu ittuu yebaasa akka madaamni isaan ajjeeftu gochaa jirtu jechuudha. Callistanii sagalee ta'aaf isilee jedhaniif baatanii sagalee hin ta'ina. Mucaan ishii lammata footoo isinitti agarsiise jechuudha. Akkuma kana bahii sagaleef ta'eef jedhanii sagalee mucaa kana naa ergan footoo ishii. Joordaan turte mucattiin kun. Mucattii ishii lammaffaa sana bo'aa turte Joordaan turte. Bahii sagaleef ta'eef jedhanii naa ergan. Mucattiidhaan naa ganaanyaan jedheen. Mucattii quxurii ishii naa kennan. Mucattiin dubbise. Madaamii ishiin dubbise. Abbaa mana sanaan dubbisee jechuudha. Namicha mana sanaa jechuudha. Biirootti deebisanii maal godhan? Biiroon qaxaqqaxee jaruma faana deebisee jechuudha. Isin galee akkatti isin gargaaruu qabdan isinitti hima jechuudha. Ijoollee akkana taa'anii dhufanii akkatti gargaaruu qabdan isinitti hima. Biiroo jalqaba miidiyaan barbaachisu jechuudha. Miidiyaarraan fidina. Dandeessaan siistama fayyadamaa keessan gargaara. Biiroon ishii qaxaqqaxee damooza waan biraatoon tan mucaan dhukkubsattee bakka hojii hin danda'u nagalchaadha bakka kan ishin jedhu. Garuu biiroon maal godhe kitkitti godhee tuttumee qaxaqqaxee madaamii faana deebise. Eenyu godheen gargaara? As taa'ee Dubaay taa'ee tanan Joordaanitti gargaaree galche Itoophiyaatti jechuudha. Dirqama namni tokko bakka boo'ee fuulli bobbokoo kee footoo gadhiistanii dhaqaa gargaara. Ishiin of hin gargaartu. Ishiin waan baateef hin beektu kaayyoo. Kaayyoo hin qabdu gaafa biyyarraa baatu ishiin. Horiidha ishiin kan zim jettee callistee eenyu hojjettu. Jalqabas immoo birriin kan galeef akkaawuntii maattiin kennin siraatan. Anama madaamii ishee wajjin haasa'an jira mucaa kanatti rakkinarra buustu sheer koppilingi gochuudhaan mucaa hin ta'inaa jechuudha. Madaamii wajjin haasa'an jira. Damoozni ishee akka kennamuuf guyyaa 10 qofa naa kenni jettee jirti. Mucatti sanas immoo mucaa Joordaan irraa sana dhukkubsattee turte jarri biirootti deebisnaan hin qaxaqqaxanii deebisanii ishee biratti galchanii oofis faana haasa'eeti. Ijoolleen misikirii ta'anii jiru jechuudha. Koomenti jalatti mucaa kana akkatti nani galche jechuudha. Halkanii guyyaa hirriiba dhabee kanaan haasaa kafalee Joordaan irraa Itoophiyaatti galche maatii ishee biratti jechuudha. Isin galee as taa'ee bilbilaanii jechuudha. Malee ishee bira dhaqeetii miti. Kanaafuu ofii keessanii damooza keessan hojjettanii afaan keessan walitti qabatanii teessanii as baatanii rakkina keessa jirti. Afaan battee yoo ishiin dooraramtee hojii hojjetteef madaamiin maal haa gootu mee? Bilbilli madaamittis na bira jira. Madaamii dubbisaan jira. Ishee qofa miti. Kana dura jiru ijoollee misikirii ta'uu dandeessa nazarratti jechuudha. Mucaa qonjiitii amtu tokkos jirti jechuudha. Qaxaroo naa qabdii jettee guyyaa 6 qabeef damooza ishii ji'a 6 kennineef ishiinis. Garuu damooza ji'a 4 gizee tokkicha akka kanfaltuuf qaalii galtee kaffalteef. Sana booda ji'a 6 kaffaleettee waadaa galtee kaffalaafi jirti. Okay? Malee siluma ofii isaanii afaan bananii ammoo waggaatti ta'anii sana booda damooza koo na dhawwatte madaamini damooza koo na dhawwatte madaamini laa walla ati waan baateef hin beektu kaayyoo hin qabdu yoo ati akka harree calli jettee hojjette madaamiin maal si haa gootu mee hoodhu jettee si fiddee birrii si kenniti hoodhu maaloo dadhabdee jettee fiddee si kenniti madaamiin birrii hin dubbatattu afaan hin qabdu biiroon gaafa wajjin si deebisu biiroon si gurgurate koo bara. Biiroo qofa irratti of hin gatiin nama miidiyaa bicha irratti of hin gatiin of gargaaruu yaada isinis. Inde ani ammas
ani sultana ani qabame ani sultana qaba akkuma keessa mana madaami keessa uniform uffadhe hojjedha ko garuu sisteeman qaba jechuudha mataadhaan fayyadama cinqillaatiin qaba jechuudha sammuu keessan fayyadamaati akkatti damooza keessa fudhattan bara aydeellam madaami biiroo ishii fideeyyuu jechuudha isaaba isaanitti agarsiisetti kan mucattii Itoophiyaatti galchee jechuudha indee biyyi seerri jirtu keessa jirra ko seera akka biyya Itoophiyaa miti bar biyya seerri jirtu keessa jirra hundu darajaa isaa imbaasiin jira ofees jira maaltu jira ani ko mucaan Joordaan galche ofeesi tambiri bira jennaan ko kan namichi tikkeetti muree fi galche guyyaa 5 keessa jechuudha isinii gala miti inna mucattiin kun immoo dooraramtuudha jechuudha isheen amma qaba footoo ishii ilaaltan jechuudha kun ammas footoo ishee sirri kaa dooraramtu jechuudha dooraramtu maqaa ishii machuu dandeessu isheen intala daadaa kootiti jedhee madaami dubbise damooza isheen kennituuf taanaan si wajjin inni tacaqacaqu ani garuu biiroo keessan hojjedha jedheen kan ishee asofsiise jechuudha biiroo keessan hojjedha jedheen ishee asofsiise isinii gala miti warra ani biiroo ishii keessan hojjedhu garuu biiroo faanaan hojjedha ishee qofa miti garuu dirqama damooza ishii namni tokko biyya sarraa kan bahu damooza hojjetee birrii argachuuf jedheen kanaaf immoo isin baatanii miidiyaa irratti gargaara maalirraa gargaaru ishiin oolaa taate sa'a 24 akka horiitti hojjette maala gootu madaami maala gootuuf mee miidiyaan bahe maala godhuuf bakka namni tokko miidiyaa irra nama gargaaru argatanii akkuma horiizim jedha hojjedhaati maalo baa sagalee naa ta'a maalo baa sagalee chiggiriin inni kaanuu mataarra nu dhaabbate nurraa gadi buudi deebannaa taachu kan dhukkubsatu meeqaa jira kan du'u meeqaa jira isin warri lubbuudhaan jirtan jechuudha of gargaaruu dandeessan horiin ta'ina of gargaara yookiin biyyarraan bayina amma ijoolleen duutee jirtuyyuu aganan jedhamtu beeruut keessatti mucaa walisoo tokko duutee jirti ishee galchuufu akkatti galchuu wallaalaa jirra isinii gala miti tokko saawudii keessatti duutee jedhanii jirti saawudii keessatti ko eenyu akka ishii galchuu beekaan jiru wallaalaa jirra jechuudha kanaaf isin sammuu keenya injoonjeessina warri lubbuudhaan jirtan of gargaaruu yaada ani odoona ishii taasa'u birriin shakka kennamuuf osoo inni taasa'u isheen garuu elo afaanuma Oromoolee haasa'uu hin dandeessu Oromoo taate joonjoftee ofiisis joonjoftee madaamis joonjessite nuus joonjessite asirratti miidiyaa irratti baate jechuudha tokko mimmaan buusee boo'ee fuulli dhidhitee gadi ba'ee bakka baa sagalee taafii maaliif sagalee taanaaf ishiin ofirraa duute ani taasaan jira miti madaami ishiin hin dubbatattu ishiin afaan hin qabdu madaamin afaan hin qabdu naan jetti ko ishiin afaan hin qabdu akkaawuntii dogoggoramaatti kennite jalqaba narsiidha miti ishiin narsii taate akkaawuntii ishii barreessuu hin dandeessu akkamiin jedhe wanti miidiyaa kanarraa akkamii callistanii immoo namni tokko gargaarsa siin gaafateedhaa fi miidiyaa irra hin baasina dandeessan keessan gargaara madaamin gaafa suuraa sarratanyaa ishii miidiyaa irratti argitu yebaasaa in ajjeesti jechuudha yebaasaa in ajjeesti akka madaamin in ajjeesneef immoo oo dandeessan keessan gargaara callistanii namuma boo'ee isinitti ergee hundumaa miidiyaa irra hin baasina ittuu yebaasaa chiggirii keessa galchitanii jechuudha ijoollee